ulfina rabbiin tuma rabbiin ulfina jaarsi waa yaadachaan ulfina. Yeroo ammaa kana halkan keessaati naannoo sa'aatii 5 ta'edha. Deemini boodan deemini maal soddaan daambaadhaan jetti deemi kaagii dhuma deemi. Akkamittiin gara sadarkaa lammaffaa tokkoffaatti dhufa kan jedhu. Bukkusee yaanta lawaataa ya boraatu juban daaktu sukkumtee maakana nyaata ya jooraasu tuma nyaadhu. Gurruu saana hidhiibsaa gurruu naannan qabaabsaa. Yooni kana keessaa qabaadhee kana muka boqqolloo naannaa godhe. Inishatiivii ruuzii kilaastara naaxaroo yookaanis qe'ee seenaa biyya biyyoo baagaroo akkasumas biddaaroo loozii oomisha qonnaa kan ganda goosuu laallaan namaaf laatu boqonnaa. Samiin ishee hurrii dacheen ishee ammoo magariisa uffatee yeroo argitan qe'een kun eessa jechuun keessaniin oolu. Biyya abbaan gadaa eebbifnaan ati siinqee ililchitu dachee akaayyuu facaafnaan sagal gootee biqilchitu. Damma ho'aasaa kun akka bishaanitti dhugaadha kan nuun ga'u. Gaafa jalqabnu baay'ee xiqqoo ture